Asoosama Hawwii kutaa 8ffaa barreessaan Isaayas Hordofaan. Garuu miira addaa kana dura itti dhaga'ameen beeknetu itti dhaga'ame. Gammachuu guddaa keessa seene. Hawwiinis addunyaa haarawaa ammaan duratti hin beekne keessa seente. Tasa of wallaaltee duddaan siree irratti akkuma isa of irratti qabdeetti jorgaa jettee ciiste. Akkuma qumcee itti maramte. Lamaanuu wal gadhiisuu hin barbaanne. Namni nuti dhufa jedhaniis hin yaaddoofne. Haala kanaan siree irra wal gangalchaa mi'a addunyaa kana yeroo jalqabaadhaaf dhandhamachuudhaan galmee jaalalaa biyya lafaa kana irratti miseensota haaraa ta'uudhaan galmeeffaman. Haala kanaan utuu jiranii Hawwiin sagalee wayii dhageesse. Battala kana ture lamaanuu haala irra jiran keessaa kan dammaqan. Yeroo kana Hawwiin Latiikoo jette. Latiinis akka nama hirriba irraa wareeree ka'u jedhee fiigee ba'uuf ol ka'e. Isheenis wajjin ol utaaltee kaatee hatattamaan uffata ishee uffattee. Hawwiin kan dhageesse sagalee haadha ishee ture. Taay harmee kootu dhufe. Akka nutti hin dammaqneef dabtarii qabannee teenyee suuta jennee gadi baana jette. Kana booda ta'anii dabtara ilaaluu jalqaban. Iccitii cimaa raawwataniitu malee utuu akka yeroo kaanii ta'e shakkiin akkasii itti dhaga'amu ture. Addaamii fi Hewaanis jannata keessatti cubbuu erga hojjetanii booda qullaa ta'uu isaanii baranii Waaqa jalaa of dhoksuu yaalanii. Garuu Waaqa jalaa dhokachuu kan danda'u hin jiru. Ija namaa jalaa garuu of dhoksuu ni danda'ama. Haati Hawwii jechaa ol seente. Yaa jette. Hawwiin idduma jirtu teessee akka ittiin dammaqneef ija ishee dabtarii irra goote. Haati Hawwii kan bittee dhufte lafa keessee gara mana ciisichaa Hawwiitti yeroo ol seentu lamaanuu akkuma dabtarii qabatanitti kabaja aadde Dinsiriit ol ka'an. Aadde Dinsiriinis lamaanuu nagaa gaafattee Ta'a guyyaa mana barumsaa ooltanii achiis dhuftanii dabtaruma kana irratti gugguufuun isin hin ga'u ijoollee nanaa jettee xinnoo isaan bira teesse. Hawwii kottuuti bishaan biirii keessaa naaf waraabi ani dadhabeera jettee ajajnaan Latiin akka tasaa uff jedhee hafuura dheeraa baafate. Durattuu akka ittiin dammaqneef garaa jabaatee gadi taa'e malee akka sagalee aadde Dinsirii dhagee utaalee fiigee ba'uuf ture. Amma garuu akka waan ba'aa guddaan dugda isaa irraa bu'eetti utuu hin yaadin hafuura dheeraa baafate. Yeroo kana Hawwiin rakkoo keessa turan sababii beektuuf jettee kofalte. Aadde Dinsiriinis intala ishee wajjin haala Latiitti kolfite. maal ilma koo maal taate ittiin jennaan waan dubbatu wallaalee cal jedhe. Fuula dabtarii gaggalagalchee Hawwiinis dubbii fakkeessuuf Latii borochenna jette. Dabtarii harkaa fuutee keessee Latiinis haa ta'u erga jedhee booda innis fakkeessuuf yookiin ammoo fidi galgala hojjedheen bula
jedhee deebisee daftara harkaa fuudhee gadi ba'e. Isheenis biirii keessaa bishaan waraabuuf gommaa fi wadaroo fudhattee duukaa gadi baate. Latiin cubbuu hojjetan waan beekuuf akkas dhiphatee sodaate malee haadha Hawwii miti. Barattootii fi barsiisonni mana barumsaa waan akkasii isaan shakkan. Obbolaa itti fakkaatu. Garuu amma kan hojjetanii akkas sodaatan. Kana dura qe'ee keessatti wal'aansoo wal qabuudhaan yeroo taphatan warri isaanii waan gara biraatti nu shakku jedhanii yaadanii hin beekan. Ibiddi jaalalaa qaama ho'aa dargaggummaa isaanii keessa jiru utuun beekin futta'e. Eebuu isaanii isa yeroo jalqabaa ba'uuf addunyaa haaraa keessa sababii seenaniif kan hojjetan iyyuu hin beekani. Hidhiin Hawwii inni gara gadii kan kanniisa hidde fakkaatee baay'ee dhiita'ee jira. Kanas isheen ofirratti hin argine. Hoomaan jedhu amma dhiyaa jira. Galgala maaltu hubatee si ilaalaa? Ganama immoo gad fudhatee bula ittiin jedhe. Hawwiinis boris jette utuu hin fixin gidduutti kuttee kolfuu jalqabde. Latiinis kokkolfaa kana tanaaf qopheessite argadheera. Jaalallee akka lubbuu isheetti na jaallattu amma reefuun bare jedhee. Hawwiinis ani sitti meera dubbiin dafee siif hin galu egaa jaalallee kee kana jabeessi eegi jechuudhaan walitti qoosuudhaan kokkolfan. Latiin kana booda mana isaatti ol seene. Dabtarii harkatti baatu mana kaa'ee gara hiriyoottan isaa walloofaa deemuuf yeroo gadi ba'uuf jedhu haati isaa bashaatuun asaastee waamtee isa deebiste. Kana wajjin haasaa turan hundumaa utuu isaan isheen argin dhaggeeffachaa sababii turteef sodaa itti dhaga'ame itti himuuf yaadde. Ijoollee lamaan kunniin maal baranii amma egaa guddatanii ga'uu isaaniiti. Akkuma qaamni isaanii guddachaa deemu taphni isaanii fi ilaalchi isaan walirratti qabanii geddaramaa dhufe. Amma haati Hawwii dubbii isaanii kana yoo bira geesse wal fixuu keenyaadha. Amma yoo irratti barte aadde Dinsiriin na fixuu isheeti. Isheen intala koo sooressa baacaatti na heerumsiisee hiyyummaa keessaan ba'a jettee yaadde. Gurbaan koo dur dubbii balleesse jette. Latii koo eessaa dhufta? Asuman ture Hawwii wajjin. Latii koo kan ammati Hawwii wajjin haasoftan dhageera. Maal haasofne? Ani sin dhageera. Ela wal quunnamtii keessan kana Dinsirii yoo barte wal fixuu keenyaadha. Adaraa ilma koo. Harmi waan balleessine hin jiru yaaddein. Latii koo barumsa keetti na jabaadhu. Kan amma jalqabdan kana hamma barumsa kee raawwattutti dhiisi. Bara hojii qabattu bira geessa. Harmeen barumsa kootti cimaadha. Tokkoffaa malee lammaffaa fi sadaffaa ta'ee hin beeku. Inni gaariidha. Isa beekan. Garuu haasaa keessantu natti geddarame. Lakkii harmee yaaddeen jedhee dabtarii isaa kaa'atee gara hiriyoottan isaa deeme. Latii fi Hawwiin akkuma waliin dubbatan gara galgalaa Hawwiin fiigaa dhufte. Dhimma Latiin koo gola kana dabtarii isaa irratti gogee jira ittiin jennaan golatti ol dabarte. Isa silaa sirriitti hojjetteetta? Jettee akkuma bira gadi teessee daqiiqaa muraasaaf hidhii isaanii walitti qadaadanii wal dhandhamachaa turan. Dafanii ammoo wal gadhiisanii fakkeessuuf waraqaa fuula dabtarii galagalchuu jalqaban. Haati Latii ol nutti seenti jedhanii shakkanii wal gadhiisan malee humni isaa wal gadhiisisu hin turre. Haati Latiis bara durbummaa ishee yeroo bishaan waraabuu laga buutu yeroo hurraa funaanuu caakkaa deemtu jaalallee ishee wajjin kan dhandhamachaa turte fuula ishee dura dhufe.
walqunnamtii ilmi ishee Hawwii waliin jalqabee akka dhiisuuf kan sila itti dubbattee irraanfatte. Yeroo isaaniiti dargaggeessaa fi dargaggeettiin kanuma godhu. Kun waan haaraa miti. Haati koos bara durba turte haaluma kanaan dabarsite miti. Anis kanuma keessan darbe. Garuu barumsa isaa irratti cimuu qaba. Jechaa utuu walitti hin seeniin manaa gadi baatee ala turte. Isaanis kottee namaa ol jedhanii dhaggeeffachaa gidduutti walitti jedhanii ammoo eebuu isaanii ba'u. Garuu eebuu waan ba'anii wal quufan hin se'ani. Aduun dukkanaa'ee yeroon ciisichaa yoo ga'e yookaan hojiif waamamanii yoo gargar deeman malee kan wal gadhiisan hin fakkaatan. Eega akka kanaan waliin turanii booda garuu aadde Dinsiriin Hawwii waamte. Yeroo kana latii gadhiistee deemuun dirqiitti taanaan ol kaatee silaa namni latii biraa ishee waamu diina isheeti. Battala waamamtetti baay'ee aartee garuu akka irratti hin beekamneef ammoo daftee of qabdee gadi baate. Haati latii dubbii ilmi ishee Hawwii wajjin jalqabe kana jarjartee abbaa latiitti hin himne. Gaaf tokko galgala garuu irbaata nyaatanii erga ciisanii booda haati latii